Rakkinni addunyaan keenya keessa jirtu inni guddaan wal simachuu dhabuu dhalootaa yookaan generation gaappiidha. Dhaloonni ammaa kun dhaloota waan isaaf hin galle gaafatu, waa gochuuf sababa gahaa kan barbaaduu fi waan isaaf hin liqifamne tasumallee hojjechuuf fedha kan hin qabnedha. Akka dhaloota darbanii waan tokko cal jedhee garraamummaadhaan hordofuu dhaloota hin barbaannedha. Dhaloonni kun gaaffii gaafata, gaaffii gaafateef immoo deebii barbaada. Gaaffiin isaa wanti ta'e maaliif ta'e? Ati maal waan taateef? Maal waan naaf gootuuf si wajjin jiraadha? Maal waan naaf gootuuf si hordofa? Sababiin quubsaa naaf si walitti hidhu maalidhaa fi kan kana fakkaatan gaafata. Gaaffiiwwan kanaaf sababaawwan quubsoo ta'anii fi yeroo jalqabaaf isa dhumaatiif ejjennoo dhaloota kanaa cibsanii dhaabantu barbaachisa. Ta'uu baannaan dhaloonni yeroo hundumaa wal dhabaa jiraatu. Waan namaaf hin liqimfamne tokko dirqamaan liqimsiin yeroon isaa waan darbe fakkaata. Lafa dirqamni jiru jaalalli hin jiru, lafa jaalalli hin jirre immoo nagaan hin jiru. Kun seera uumamaati. Akka qorattoonni saayikaatirii tokko jedhanitti akkaataan saxanni sammuu yookaan bireen sarkiiwutiin dhaloota ammaa itti hojjetame kun dhaloota durii irraa baay'ee garaagara. Akkaataan sammuun dhaloota ammaa jiru kanaa itti hojjetame baay'ee walxaxaa fi akkaataan hojii isaas kan dhaloota darbanii irra caala baay'ee walxaxaa akka ta'e dubbatu qorattoonni kun. Jaarraa tokko dura dhalli namaa lafarraa ol ka'ee qilleensa keessa balali'uuf yaaduun iyyuu baay'ee cimaa ture. Gaafa yaadni akkasii ijoollee xayyaara kalaqan sanarraa dhiyaate isin sammuutti hin jirtanii ni maraattammoo kan jedhan lakkoofsan qaban turan. Abbaan isaanii yeroo sanatti luba ture immoo dhala namaatiif utuu hin taane mirga allaattotaaf qofa kennamedha. Namni ol ka'ee samii keessa balali'uu hin danda'u. Kun cubbuudha isaaniin jedhe. Har'a garuu xiyyaaraan balali'uu bira darbamee pilaaneetii biroo irra akkamitti akka jiraachuun danda'amu yeroo itti yaadamaa jirudha. Dureessa addunyaa keenyaa Elon Musk dhaabbata gurguddaa inni qabu keessaa tokko SpaceXidha. Dhaabbanni kun namoota gara hawwaatti fuudhee deemee urjootaa fi addeessaawwan sirna soolaarii keenya keessa jiran daawwachiisa. Dubbii isaa keessaa kan ajaa'ibe tokko waan jiruufan waa'ee namicha kanaa isiniif qooda. Akkuma beekamu gara fuulduraatti dacheen irra jiraannu kun dhala namaa baay'achaa jiruuf hin geessu yookiin immoo koosmii dhufee dachee tana rukutee balleessuu waan danda'uuf jedhamee waan sodaatamuuf dhala namaa gara pilaaneetii biraatti geessinee jiraachisuu qabna jedha. Naasaan erga hojii jalqabee bubbuleera. Qorattoonni naasaa akka bira ga'anitti ammatti pilaaneetiin irra jiraachuun mijattuu taate Maarsiidha. Rakkinni ishee garuu waan tokkodha. Atiimosferiin Maarsii haguugee jiru sababa hin beekamneen yeroodhaa gara yerootti haphachaa fi dhumaa jiraachuu isaati. Kun immoo dhalli namaa ho'a aduurraa gadhiifamuu akka hin dandamanne taasisa. Isa kana Elon Musk maaliif atiimosferii Maarsii irraa suphinee dhala namaa garasitti fudhachuu hin jalqabnu jedhee dubbata. Namni dhuunfaa tokko atiimosferii pilaaneetii tokko haa suphinu jedhee yeroo yaada dhiyeessu amanuun namatti ulfaata. Ani namichi kun maraateeti, yaadni kunis hin danda'amu jedhu. Maaltu beeka gaaf tokko wanti nama dubbate kun dhugoomee arguu dandeenya ta'a. Kun egaa sadarkaa yaadni dhala namaarra ga'edha. Dubbii kana waa malee hin kaasu. As biyya keenyatti dhaloota akka dhaloota durii akka bara Yaaqoobitti yaada isinis na waliin akkasitti yaadaa jedhuu fi dhaloota sadarkaa saayinsii fi teekinooloojii addunyaan keenyarra geesse waliin balali'uu barbaadutu wal sigigsaa jiraata. Yerootti falaasamoonni siyaasa dinagdee addunyaa kanaa akka malee ammayyaa jiranitti ilaalchota funyaan namaa bira xiqqoo ishee illee hin darbine dhaga'uun baay'ee nama nuffisiisa. Hawaasa akkasii waliin ooluunis yeroo ofii kophaa dabarsuudhaan waliin caalu. Al tokko tokko namoota qarree waliif faallaa ta'an lamarra gamaaf gamana ta'anii walitti dhaadatan hin arga. Wantichi waan akka yeroo biyyi meeshaalee waraanaa ammayyaa'uu fi teekinooloojii gurguddaadhaan badhaate Ameerikaa fi uummanni bosona Amaazoon keessa jiraatan kan takkaa gadi ba'anii qilleensa addunyaa kanaa maal akka fakkaatu arganii hin beekne simpita simballeessa waliin jechaa walitti dhaadatan arguu fakkaata. Wantichi waan akka durreen leenca wallaansoo qabudha. Yerootti biyyoonni gurguddoon meeshaalee waraanaa gurguddoo ardii qaxxaamuranii biyya balleessuu danda'an hojjetaa jiranitti warra asii yaa shimala koo jechaa dhiichisan lafa dhiphisaniifis garaatu nama jibbu. Dhaloonni biyya kana keessa jirus akkas fakkaatu. Anatu siif beeka akka ani sitti himetti buliin faashiniin isaa akka darbe
dhaloota energiinii fi dhaloota bilisummaan akka yaadu dhaloota karaa dabarsuun barbaannetu jira. Utuun lafarraan si fixaa jetteeni dhaloonni kun akka sirna ittiin bulmaata durii sanatti jiraachuu hin danda'u. Isa kana akkaataa seetaa fi sammuun dhalootichaatti hojjetametu isaaf hin eeyyamu. Dhaloonni ammaa dhaloota waan haaraa kalaquu barbaaduu fi dhaloota falaasama birmadummaa namaa kennuu fi nama hundumaa ija wal qixaan ilaaluun buluu barbaadudha. Ilaalchi gadi aantummaa fi tuffiif dhaloonni bakka laatu kana booda addunyaa kana irratti deebi'ee waan mul'atu fakkaatu. Namoonni kan hubachuun isaan rakkisu garuu addunyaa haaraa kanatti wallaalanii ofiis karaa darbuu dadhabanii dhalootas dhorkatu. Mootummaan biyya bulchullee kana hin hubatu taanaan bulchiinsi isaa wallaansodha. Bara kana keessa nagaa buusuu fi nagaa walii wajjin jiraachuuf namni maal akka barbaadu dursanii beekuun murteessaadha. Ollaan ollaa waliin, mootummaanis uummata waliin, addunyaan dhaloota haaraa kana waliin fedhii walii hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Biyyoonni dursanii toora hubatan dargaggootaaf iddoo qopheessanii investimentii gurguddaa gochaa jiru. Oolmaa achirratti pilaatfoormiin teekinooloojii gurguddaan har'a dinagdee addunyaa keenyaa sochoosaa jiran dhaloota haaraa kanaaf iddoo oolmaa isa mijataadha. Har'a namni kamuu haadhaa fi abbaa, obboleessaaf obboleettii caala bilbila sochootuu harka isaarra jirtu waliin yeroo isaa dabarsa taphachaas oola. Utuu humna guddaa hin baasiin waan jaalattu hojjechaa kolfaa taphachaa yerootti biizinasii gurguddaa hojjechuu danda'an kan akka yeroon kanaan jiru. Utuu manaan bahinis bilbila harka keerra jirtuun miliyoonarii ta'uun kan danda'ame yeroo amma keessa jirru kanadha. Hawaasnii fi biyyoonni tokko tokko garuu pilaatfoormiiwwan kana keessaa badiisaatiif itti fayyadamaniiru. Egaa rakkinni nu mudate kanadha. Yoo waliin hubannu taane carraa waliif kenninee yoo waliin dhaggeeffannu taate kophee walii keessa dhaabannee ija tokkoon itti ilaaluun yoo hin ilaallu taate anatu siif beekaa dhiisnee namni kun maal fedhan jennu yoo taate wal dhabdeen itti walii galanii kaayyoo waliin tokko milkeessuu hin cimu. Waan jaalattanii na hordoftaniif galatoomaa. Waraabulaa Giddoo Baayogiraafiidha.